Harka fuunee attam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya fagoodhaaf dhiyoodhaati. Sagantaa keenya kanaa karaa garaa dhaggeeffachaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan Waaqayyoo isiniif baay'eetu jedhaa qopheessaa sagantaa kanaa ana Robsan Makkooti. Karaa tamsaasa reediyoo keenyaa reediyoo Rongeelaa tamsaasa dambalii gabaabaa meetir baandii 19 irratti warra dhaggeeffataa jirtan akkasumas immoo karaa ar-miidiyaa kallattiidhaan sagantaa kana fuula feesbuukii keenya irratti hordofaa kan jirtan hunduma keessaniin ammallee irra deebi'ee anaa dhufuun isiniin jedha. Sagantaan keenya yeroodhaa gara yerootti namoota muuxannoo jireenyaa addaa kan namni irraa baratu, haasaa nama jajjabeessu qaban, dubbii midhaan baasu namoota dubbatan asirratti dhiyeessineetu akkasin irraati barumsa argattan jajjabaattan gochaatii jirra. Yeroo darbee Herman Kruusee wajjin asirratti haasaa goone keessatti baay'een keessan itti eebbifamuu keessan itti jajjabaachuu keessan itti gammaduu keessan koomentii as jalatti nu barreessitaniin nu jajjabeessaa jirtu ibsaa jirtu. Sagantaa kana warra sheer gootan hunduma keessan guddiseen isin galateeffadha. Warra chaanalii keenya subscribe gochaa jirtaniin Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuun barbaada. Ammallee sagantaan guyyaa har'aa dhiyeessinu kana akkasin kan namoota bira ga'uuf akkasin sheer gootan chaanalii keenya immoo akkasin subscribe gootan fuula feesbuukii keenyaa duukaa akkasin buutan isin gaafadha. Akkuma isin yaadattan yeroo darbee obbo Herman Kruusee wajjin haasaa goone keessatti dhumarratti gorsa 2 nuu kennaniitu sagantaa keenya xumurre. Innis immoo barumsatti jabaadhaa isa barattan immoo hojiirra oolchaa waan jedhu tokko dubbatan. Egaa gorsa guddaa sanatti akkasin maa'ii ba'aa jirtan nana mana. Har'a keessummaa addaan qabadhee jira. Keessummaan koo har'aa immoo attamitti waan baranne kana hojiirra oolchina, attamitti ogeessota taana isa jedhu nu barsiisu. Keessummaan keenya har'aa Professor Dibaabaa Tesfaye Abbaa jedhamu. Professor Dibaabaan barsiisaa University Metropolitan University London keessatti barsiisu barumsa baay'ee baratan. Barumsa asirratti amma LinkedIn isaanii keessa lixeen ilaalaa jira. Maal akka baratan illee isaanumtuu nutti himuu gorsa baay'ee nuu kennan qabu. Personal development irratti mentoriidha. Dhaloota qaruu keessatti waan guddaa hojjetu. Mee keessummaa koo har'aa kana na simadhaa. Professor Dibaabaa anaa dhufu. Galatoom isa Profeesarummaa sanarraa hir'isiiti Dibaabaa ma jedhe dibee nama naan jedhuun jaalladhan. Jennee wal waamaa haasuuf nagaa. Baay'ee gaarii. Ergamuudhaaf namaa tola. Dubbiitti maayindiseetii uni qabnutu yoo dibee koo yoo Robsan koo namni siin jedhu caaltuu koo siin jedhu keessa raasaa nama ajajamuuf nama ufagi isinii isa maal jedhu kun xiqqoo ishee nama waan godha beektaa. Ituusa aadaasaa isa walii garaa namuu sana dibee koo ittaanaa koo badhaasaa koo guutamaa koo caalaa koo caalii koo liin jechuun kun waa of keessaa qaba. Waatu jira achi keessa. Isa kana mi'aa kanaa beekuunti wanti isaa waan guddaadha. Baay'ee dhuman gammada. Anillee isa kanatti nana mana amma yeroo darbee Herman Kruusee jennee haasofne doktorummaa ulfinaa qabu Wallaggaa Yuunivarsiitiin kan inni kenneef. Dr. Kruuseenaan waan akkasiin dubbatiin naan jedhan atuu sagantaa sanatti seeniin fuuldura. Isa booddees waa'ee doktorummaa ulfinaa kana dubbannennaan please waa'ee isaan kaasiin naan jedhan. Dhumarra cal jedheen live irratu jirru recording irratu jirru natti kaasee anu waa'ee kanaa dubbachuu nan saalfadha. Isa tun ta'een kan dubbannu maal akka hojjennu waan namni immoo irraa baratu waan nama guddisu tokko dubbanna jedhanii ilaalchi namootaa garaagaraa. Egaa ati immoo eeganaa ayyamtee si waliin jechaatii dubbanna guddaa man gammadaa har'aa tole jettee asirratti na argamuu keetiif sagantaa kanarratti. Ati gama barnootaan nama waan baay'ee hojjetaa jirtudha. Itti dhufna satti dhaloota qaruu keessatti barsiisuu keessatti mentor gochuu keessatti qajeelchuu keessatti gorsuu keessatti nama waan baay'ee hojjetaa jirtudha. Metropolitan University London keessatti immoo barsiisaadha. Akkasumas yuniversitota garaagaraa keessatti adeemtee gorsa laattaa hin barsiista. Kun baay'ee namatti tola. Amma LinkedIn banee yeroon ilaalu Dibaabaa Tesfaayee gara digrii 10-11 qabaadha. Ani waan hunda dura wanti na dinqisiise isa kana. Tole jettee natti himtaa fi dhiistaa kee hin beeku garuu mee maal barattee isa jedhutti hin dhufna garuu mee gabaabsiitii dhaggeeffattoota keenya wajjin wal barii
Dibaabaa. Galatoomii Robsan koo sababani waa'ee dubbii waa tuullachuu kana waa'ee dubbii raankii maqaa kana kaasee fi uni trend setteridha. Etuu uni warri public waan keessa jirru kun warri elite jedhamu kun warri hawaasa isaa keessaa ba'e kun amala dibeekoo badhaasaa koolii jennee walii ajajamuu walii ergamuu gajjennee miilla jala walii taa'uu isa gajjedhanii ol kaasuu irra jechuutu hin ta'in amala akkasiitu argisiifne ummati keenya ijoolleen teellaati dhuftus amaluma sana baratti humility jedhamaan kanaafan dubbii kana kaase meetu waan an baradhe biratuun hin deemine ka'umsi koo wanti karaa namarra jiru kanarra na buuse maalisa jedhuun xiqqoo ishee ibsa. Akkuma beekamu aadaan biyya hin guddanne keessa biyya warra third world jedhamu kana keessa dhufamu yeroo hundaa barumsi waa'ee carraati. Jalqaba kan itti himamu maaltu nama nyaachisa maaltu hojii nama argisiisa maaltu har'a gabaa irratti barbaadamaadha baay'eensa. Biyya lafaa kanarratti ani immoo waanan hubadhe waan beekumsa jedhamu gabaa ilaalaa deeman hin jiru. Maaliif waanumti dhala namaa barbaachisuudha wanti uni olirraa barannu. Wanti kennu gardening amma maal attamiti gardening maal gochuudha asiin jechuu danda'a namni tokko. Nama tokkotu yeroo tokko Profeesara Oxford tokkotu namoonni jabana durii midhaan attamii nyaachaa turan midhaan isaan nyaatan guddina irratti maal fida isa jedhuti wanta garaa namaa keessaa kana ba'u kan waggaa 800 waggaa 1000 barbaadeeti isa qorata. Udaan jechuudha udaan namaa. Amma tuuni amma akka beektutti Dibaabaan biyya Inglizii dhaqee udaan qorataa jedhamee xiqqoo ka warran biyya guddanne kana keessatti maal mucaan Tesfaayee maraate moo jedha namni. Namni kuni I think archaeology fi anthropology waan olitti hidhataadha. Wanta jabana durii evolutionii jiru kana namni maaltu daayitiin dhala namaa maal fakkaata guddina irratti brain development psychological makeup size namaa wantoota akkasii qorachuudha waa establishii godhee kana dhalootatti dabarsuuf jedheeti malee dubbii isa nama nyaachisa jedhee mana waan bahe natti hin fakkaatu. Inni kaan waa'ee umurii mukaafa barata. Maal ta'e mucaan kunis hin jechuu danda'a. Kanaaf beekumsi waan nuti halle nama ilaalu faayidaa qaba namaaf. Mukas haa ta'u, waan biyyoos haa ta'u, waan fedhes haa ta'u, amma namni tokko waan baratellee waan PhD hojjetee dubbachuu hin saalfata. Maaliif wanta seensii godhu environment keessa jiru sana sodaadhaafiti yoo waa'ee muka tokko qorate immoo waa'ee muka sana dubbachuuf hin saalfata. Dubbiin isaa xiqqoo ishee culturally determined dha wanti kun. Ani jalqabuma dur godoo keessa taa'ee yeroon qoradhu waa tokko taa'ee ilaalu akaakayyuu koo jalatti yeroon waan adda addaa argu potential guddaa tokkotu jira isa jedhuun hubannoo xiqqoon qaban ture ijoollee ta'e. Innis akaakayyuun kun yeroonni horii kana wal'aanuun argaa waanuma uumamarraa fuudhe. Sa'a huqqataa kana waa affeeleeti harka isaatiin afaan ishee keessa kaa'eeti keessaa xaragamee coomaa isa maal fakkaatu ta'a. Dullachumti lafee qofaa birrii 12 sa'a biteeraan akaakayyuun kun ergee dhaqiitii abaluu birrii 12 kennii jedhee. Dullacha kana fuudhee
akka inni itti tiraansfoormii godhu sanan argaa guddadhe maqaa ta'ee fi biyya lalistuu biyya bareedduu sana keessatti yeroo guddattu maaltu natti dhufee anama medical science kana baradhee dhuma qoricha kana uumee dhuma tola namaa kennuu hin danda'u asuma jira lafa jira isa jedhuun hubachaa ture waggaa 7 kaasee hawwii akkasiin qaban ture. Reality ma jiru immoo isa booddee immoo gaafan gara Bishooftuutti dhufu immoo kilinikii xiqqoo tokko qabu turte haadhi manaa hangafa abbaa kooti. Achi keessaa yeroo isheen hiyyeessa tajaajiltuun arga. Warra waa hin qabne kana tajaajila waa hin kaffalchiifne maa inni tola yeroo isheen guutu argaadhiin kitaabota gurguddaa jira waa'ee drug design maaloo waan adda addaa jedhu kana gaafuun ilaalu influensii na godhee hin hojjetama wanti kun isa jedhu yaadan ture. Amma egaa dubbichi waa gochuu waa kennuu waa tajaajiluu malee isa nyaachisaa waan jedhamu sammuu koo keessaa software koo keessatti registered hin taane. Amma isa jedheetu hin jiruuti dubbii gadheen dhufe gaafa mootummaan cimsa waan ta'ee abaa'oo fi wayyaaneen olii galuu dadhabanii dubbiin hiikaa dhufe suniti intensively rakkina guddaatu ture biyya keessas. Anyway akkuma fedhe ta'u nan ba'een bakka ani biyya sana keessa ta'anii mayyuu waanuma qoricha hoomuu dhiisiiti lubbuun jiraachuun rakkisaadha. Amma gaafan biyyaa ba'u immoo waan adda biraa natti dhufe. Waan adda biraa kuni gaafan taa'ee ilaalu waan baay'ees ijoollee baay'ees argee kolleejii naqe kolleejiitu pre-university isa jedhamu sana gaafan naqu ijoollee baay'een argee gaafan argee waa gaggaafadhu kontinentii dhumti Afrikaa jedhamu kuni maraatuu natti fakkaate maaltu maraachise isa jedhuun dubbiidhuma isaa mee dhaqeen man barbaade argaa jedhee mantti ka'een maa inni maraatummaa dhumti Afrikaa kun seenaa Afrikaa kun adda moo ekonomiidha moo rakkinni aadaadha moo ilaalcha moo maa inni isa jedhuun ittuma lixe. Kanumaan yeroo kanatti immoo abbaa koof galata gashuun barbaada. Gaaf tokkotti abbaan koo maal jedhaa ergan guddadheen biyya kanatti argeen abbaa koo booddee amma turuma digrii 5 hojjetanii maal abbaa ishee gooti jarattiin kuni jedhe abbaan koo gaaf tokko warra faranjii jechuu isaati. Inna maaliif akka inni jedhe isin gaafannanii callo jedhee sammuu koo keessa taa'ee subconsciously maa inni 5 10 waan barbaade hojjechuun ma danda'a dhalli namaa yoo kutatee ka'ee jedhee dhuma waan ta'e. Guddina koo keessatti immoo yeroo hundaa waan nutti himamu hadhaa godhadhaa. Sodaa waan jedhamu waaqa gaditti namni isinii ol hin jiru waaqa qofaa hin taatan malee waan fedhe ta'uu dandeessu isa jedhus immoo isa kanatti soqamaa guddadheera. Isheen immoo sanyii wayina keessatti biqilteetti. Dubbii waan sodaachuu dhiisuu kanumaan maaluma isa waan nama nyaachisatu hin ta'ini maali jeequmsi kun Somaaliin maraatuu Itoophiyaan maraatuu Sudaan hundumti kontinentiin kun naayitmeeriidha. Mee dhaqee dhumaan soqee maasiidhuma kana keessaa barbaada hundiidhuma isaa waan godhee jedheen itti ka'e malee dubbii isa hojiitti qaxaramanii yoo kompiitara baratte nama nyaachisaa yoo ekonomiksii baratte nama nyaachisaa yoo isa sana baratte waan akkasii saayikoolojikoo keessa dhufees hin beeku waan isaas yaadee hin beeku. Kanumaanan lafa fagoon adeemsise kuni maal jedhama curiosity the mission to discover dhaqanii barbaadanii waa adamsanii arguu isa jedhu lifetime yookiin umurii kee guutuu karaa sanarra buuteennaan dalga galuu hin dandeessu. Waan tokko illee itoo hin fixiin isa dabraatti immoo si dabarsa yaadichi. Amma seeratu barattu mee turmee guddin immoo maaliif dhabame maaliif yoomte maa inni isa jedhu waa si keessatti dhalata waa ulfoofta.
akkasumatti ulfarraa isa kana dhaltaa isa kana maal taat adda biraatti akkasumatti ulfaa'aa deemta bara baraan gaaffii ulfoofta yaada dhimmamta maaliif ta'e jetta why isa jedhutu what and why when maa inni isa jedhu isa kana keessa gaafa littu waa mataata jechuudha maal jechuudha kuni beekumsa understandingii gaarii akkati argattu qofaadha intentionin kee kana keessatti excellence waan jedhamutu dhalata the more you master excellence you attain excellence in kun habitual ta amala sitti ta karama sanarra jirta ronda excellence in ta'anitti yaaddatanii calculation hojjetu tun ta'in gochaadhaan master excellence kan jedhamu dhufa situ beekamiti isa argutu wow jedha maaliifi ammuma irra turte ammuma daatte ammuma tumte daamacce sanati akkuma jirbii asassaatee hiddite sana wantati hiddite akka jirbii hiddamaa sirritti hiddame sana wanta qalbii namaa waan godhatu sana arga jechuudha nama kanaafi barumsichumti purposely maaliif wanti kun ta'e isa jedhu irraati madde kanaafan karaa fagoo deemuu danda'e etuu isa waa nama nyaachisuu jedhe sana ikonomisiituun jedhee ka'e ikonomisiitti masana fudhadheetanii gara miindaa barbaadu jireenya mimmijeeffachuu egaa anaaf amma mishiniin waa barbaadu waa hubachuu waa arguu waa beekuu jireenya ta'e kan koo kun baay'ee nama Dibaabaa amma asii profaayilii keenya LinkedIn irratti ilaalaa jira asii gadi gara digrii sagaliin lakkaa'ama international business masters in media and communication masters in international development masters in post-colonial culture study master of law and human rights master of international law master of international relations BA in politics philosophy and history postgraduate in international studies bachelor of science in combined social sciences jedheetu asii gadi itti fufu an hamman beekutti namni hamma kana barate anin beekuga namni biraan beekuu danda'a hamman beekutti namni umrii kee kanatti umriin kee ganaa dargaggoodha hamma kana nama baratee an hin beeku amma gaa ati kaniti jettu an ittiin biddeenyaadha ittiin horii argadha jedheetu hin ta'in barumsa tokko yeroon baradhu curiosity na keessatti uumaa gaaffii tokko na keessa kaa karaa biraan natti agarsiisa ammoo isammoo baruudhaaf hin duukaa bu'aa jechaa jirta kun dhugumaan baay'ee nama dhibaa kun namoota baay'ee keessatti illee waan addaa hin uuma jedheeni amana amma gaa barumsa amma kanaa barachuu kee duwwaa miti kan nama dhibu akkamitti dhuftee akkamitti hammati geesse atuu hin ta'in waan ati keessa dabartee dhuftedha kan nama onni gochuu danda'u nama sochoosuu danda'u karaa keessa dabartee natti himi jabina kee feenyummaa kee sitti maa'edha jechi tokko mee attamittiin ati biyya Inglizii keessatti hin dhalanne akkuma keenya eega guddattee akkuma keenya rakkina baadiyyaa keessatti guddattee dhalatteetu eega guddattee biyya Inglizii dhufte namni immoo kan inni beeku narra jiraatu namni yeroo biyya ormaa dhufu aluma tokkicha noorii jedhanii teessisu miti rakkina cimaa kan abbaa duwwaan beeku kan namni namaan beenne baay'ee keessa darba eeyyami jireenyaa battala siin kennamu jireenyi siin mijatu joora baay'ee rakkina baay'ee keessa dabarteetu adeemta mee attamitti aluma tokkichaan akka biyya Ingilizii dhuftee manni barumsaa balballi sii banamee keessa seente moo mee nutti mee achirraati namni baay'een barumsa guddaa argata jedhee yaadaati Dibaabaa Robsan ko haadhoo ko namni wanti kun sitti argamtii laata? Hin argamaa moo sirriitti itti butuu? Hin argamam. Footoon namaa jira attitude jedha isa booddee immoo goal jedha. Kanatu murteessaadha namaaf. Namni yeroo baay'ee waa'ee horiitiin jalqaba yeroo baay'ee horiin isaa isa argamaa jedha. Namoonni akkasii
attitude kuni already kuffiseera jechuudha. Amma dananni dhaabbatu kun yookiin Robsan yookiin Dibaabaa yookiin Badhaasaa yookiin Caalii Abalu. Kun immoo galma isaati. Galma keefsi gidduu galma isaaf nama tokko gidduu attitude waan jedhamu sanatu murteessa. Attitudein Dibaabaa maali? Horii hin qabu. Waraqata jireenyaa hin qabu. Ani nama biyya kanaa miti. Afaan koo miti. Attitudein kun murteessaadha. Amma tuni sodaadhee afaanattiin kun jabduudha maaloodha hin danda'amtu waan jedhu faa sammuu koo keessa waan naannessa ta'e na caccabsiti. Na hunkuteessiteeti dhiisiitii jalloodhi waan xixiqqoo ishee sitti darbatan kana akkuma sareefaa jiraadhu kan jedhu xiqqoossuutu dhufti. Attitudichatu mee akkuma dhufeen kitaaban jalqaba shelfiirraa kaasee library dhaqeen sitti himu. The art of speaking and the art of writing. Dubbachuu barruudhaan ibsuu communicationiin furtuu dubbii bakkaan karaan deemu kana balbala bantuu isa jedhu murteessi. Bareechanii dubbachuu bareechanii of ibsuu. Of ibsuu barruuleedhaanis dubbiidhaanis. Isa kanarratti hundaa'e Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Americana kan jedhu A to Z keessa fulla'e. Etuun koleejii tuun hin dhaqin balbala koleejii har'a dhufee boriisa ani waama gaggabaa du'aa kootu ture kitaaba waan ta'u. Encyclopediaan ofiisaattuu macaafa gurguddaadha. A to Z volume 26 hamma sana hundumaan dubbisee fixe. Volume 26 miti tokko immoo alfaabeetii tokko volume dadda'uu qaba. Ajenno alfaabeetiin H jedhu keessatti tokko lama sadiifaa qabaachuu danda'a. Garuu A to Z leetarii isaati. Maalan sakatta'a kana keessatti isa qofa immoo miti. The English literature, the history of English language, akkaataan itti guddate. Egaa gaafa library dhaqu namni hinuma ajaa'ibamaa ani wanticha kana tuulee kitaaba Ingiliffa dictionary isa mana gagga'u kana maaloof dura tuuleetan notebookii koo fudhadhee keessaa waa secaa. Akkuma nama qorbiidhaan yookiin immoo gundoodhaan waa ni godhu sana. Akkasittan dura establish foundationii koo etuun dubbiisa waan ittiin ka'in waa ijaarsa floorii tokko lama sadiituun hin jedhin foundationii maal jedhama afaan keenyaan? Bu'uura. Jalqaba isaa. Bu'uura. Bu'uura. Bu'uurichan tolchuu murteessadhee itti ka'e ajajiin jiru bitaa mirga laaluun jiru anamma waraqata hin qabu jiraata biyya kanaa miti afaan hin beekutu hin ta'in just get down to the nitty gritty. Gochuu bobba'uu jechuudha. Maasiitti bobba'anii akkuma ciratan buttoodhaan gajamoodhaan waan gootuun cirtee soxxee maal goote gasoodhaan maasii kana qopheessitee waa facaaftee immoo itti soxxee immoo aramtee immoo gaafa gogu haamtee immoo dhooftee immoo qulleessitee gombisaatti galchattu piroosesima sanan jalqaba. Wanta dabiraa shakkii question mark doubt by the way ummata tokko yookiin nama tokko yookiin waan tokko yoo ajjeesuu barbaadde put a doubt in their head jedhamaan. Namni tokko akka inni fashalaa waa tokko balleessuu diiguu cabsuu naaffisuudhaaf yoo barbaadde put the doubt in their mind jedhamaan. Hawaasas haa ta'u. Akka inni shakkii sammuusaa keessa buusta. Bakka hin danda'u maaloo akkasii kun biyya baluutii jedha malee akkuma boojjittiin ilaaleen addan. Akkuma san godoo keessa taa'uu san maayinni goozuu baddeessarra ba'ee jiraachaa guddadhe sanattin ilaaleen goozuu muki burtukaanii maangoon suni library Ingilizii akkasuma naa ta'e.
achi goozuun fuudhadhetuma asimmoo kunoo sammuu keessa waan lixuun waa saamutti kee akkuma goozuu akkuma baddeessaa fa'a. Namni shakkii sammuu keessa si kaa'ee hin jiru. Namni kan maal amma kana nan danda'a itti himmati maal gochuuf amma kana deemta. Maal amma ammas barachuun kun egaa maal fayyada? Maal of dadhabsiista afaan namni jedhan jiru? Lakki abbaa koo biran ture. Abbaan koo immoo jannummaa malee waan akkasii waan hin ta'u. Inni immoo aduma isaayyuu waggaa 5 keessatti BA, MA fi doctorate fudhattaa waan akkasii faa lafa kaa'eera akkan argetti. Inni immoo aduma isaayyuu it's an extreme. Inni kun immoo isa garuma wanta exceptionally wayiiti. Kan jedhu biyya alaa keessatti keessumaa amma biyya faranjii biyya ormaa keessa yeroo dhuftu ati nama gurraacha biyya guddanneetii dhuftee kanaaf isa kanan baradha isa kana amma digrii maastersii sagal barachuu waan salphaa miti sana keessatti kanallee maal nan danda'a itteetii kun ammasiif maal sii godhatu nama akkasiiti kan jedhin jiru biyyati keessa jiraattu sana keessaa jechuu kooti. Ani namni kana jedhe association akkasiis hin qabu garuu maaltu ta'e sitti fakkaate kolleejjii dhaqee gaafani galmaa'u adiin kun isi qoru. What do you want to be? Maal ta'uu barbaadda? Waggaa 10 keessa teessan gaafettee yaaddaa jedhanii si qoru dubbiin akkuma si basaasuudhaan itti fakkaata. Yoo gurraattiin kun karaa sawaanirra deemti ta'e karaa sanarra maqsiisuuf haa ta'u hin beeku waaqayyotu beeka garuu si gaafatunnaa ani chief justice fan ta'a jedhee yaada akkan jedheen hime gaafa na gaafatan. Chief Justice on the top of the judicial system. Wanta gararraa isaarra bahu fiixee. Innaa attamitti jedhame innaa teestiin naa kenname gaafa hawwiin koo kun ilaalchi koo kun baay'ee wanta jaruma waan ta'u itti fakkaatu niitiin maal na gootii maal barachuu barbaadannaan siyaasas, history, seera, sociologist waan akkasiin jedhe waan akkasii quba qabdaa jette. Xiqqoo mashee garuu curiosity qaba. Wanti kun waanuma hawaasa waan dhala namaa ilaalu maqaa ta'ee fi wantoota kana walitti hidhee ilaaluun barbaada. I want to develop my consciousness maaloo kan jedhu faan barreesse. Vocabulary nama waan ta'u gaafa mee barreesse. Amma I think hin beeku jetteeti yookiin immoo akkan kufu barbaaddeeti natti fakkaata. Mee waa'ee siyaasa taacherizimii jedhamu beektaaree yoo siyaasa barachuu barbaadda ta'e governance and politics jedha koorsiin tokko waan an fudhachuu barbaadu keessaa sociology, governance and politics, history, mathematics, computer science waan akkasii jedheetan waan godha listii isaa gaafan baasu. Waa'ee taacherizimii hin beeku seeteeti waa barreessinaan peejii 5 barreessetti kenne bira mataa'ee. Achumatti maal hojjetta reeddanaa kunoo levelii post graduateetii naan jette. Inni kun egaa yuunivarsiitiitti nama gashuudha wantichi. Ani niitiin maal eessatti sii beektire anoo kunoo encyclopedia kana keessa darbee dictionary wanta sophisticated ta'e. Abbaan koo yuuna dheekkama ture. Kun isa levelii kemiti maaloodha maa yeroo balleessita maaloodha naan jedhe. Ingaluuf jedheeti mucaa xiqqoodha cuuraadha sammuunsaa. Kun namni waan PhD levelii fatti hojjetu jedheeti na adaba ture. Lakki ani sammuun asiif gadi jedhamu hin jiru abbaan itti ta'ennaan inuma urataan jedhe. Waan xiqqoon kunoo simbirroon illee ilkaan mashee maal goote muka kana urtee waa gooti. Himma taa'aasa jedhamu amantiin qaban ture. Kanumaan gaafa godhu maal taate booddee waan ta'e dhugumayyuu gaafani kilaasii jalqabu anoo rakkisaan ta'e barsiisaaf. Kun wanta digrii levelii wanta post graduate leveliidha ijoolleen baxabbaxinii naan jechuutti ka'an barsiisonni. Qophii dhagaa dubbiin kee maal qottoo 60 fudhattee baate qottoo bakakkaa gajamoo bakakkaa fudhattee baate moo waan doomaa wayii taate dubbii isa abbaatu murteeffata. Kan madi gaafa na balaka shwaa godhu gaaffii nan gaafadhu waan an godhu kun
Haadhuma isaa yeroo akkas jedhamu kanammoo ani haadhuma isaa sammuun koo kun fiigee deeme bakka maayilii miliyoona meeqa. Maaluma abbaa isheetti isa jiru. Okay. Immediately anammatuman turin etuun waan tokko waa'ee waraqaa jireenyaas maaloo seetu waan hin ta'in confidence gaasan siin jedhu san nama kanaafi galma kee goolii fi Robsan gidduu isa jiru sana attitude keetu murteessaadha. Attitude koo kanatu sodaa keessa shakkiitu hin ta'in akkuma boojjitti san burraaqaa guddadhe sanan keessa burraaquutti ka'een dubbii. Isa sodaachuu isa question mark kaa'uu isa maali kuni inni kun naa'uli inni kun jabaa maaloo isa jedhutu hin ta'in simply man fudhadhe bakka I just get into it. Itti lite. Amma gaasoo sodaachaa maaloodhaa inni jedhu kun hin ta'u asitti hin hojjetu. Shwaa gootee daggala bosona lixxe sana ciruu muru. Innaa shakkii maleen confidence attitude kana kanatu murteessee horii miti waraqaa qabaachuu miti horii qabaachuu miti maaloo miti namoonni galma tokko ga'u yoo attitude akkasii apply godhatee hinga. Namni waa sodaachuu kun akkasii jedhu sun daawwatisa jedhamu sun waan nama hidhee nama hunkuteessee nama naaffisu nama caccabsuudha. Okay, amma barumsa kana steppiidhaan an deemeen gara barumsaattan sii dhufa. Steppii maalan mijeessee of course beekaas obbo keetii qabaa abbaa koo keen jira. Abbaan keetu dubbannuu biyya Inglizii jiru? Eeyyee. Okay. Atuun as jiraata abbaan koo mucaa xiqqoo ta'ee biyyaa deema abbaa koo biratti hin guddanne akkoo kofa kaakayyuu kootu na guddisee. Anyway maa inni egaa librarytu jira. Kitaaba kana sakatta'uuttan ka'e mana keessa jechuu kooti manuma keessa. Indaa'u marcuma abbaa kooti irra taa'ee nafsi abbaa ishee ta'e asirra taa'een doctorate PhD kana ji'a ja'afa ittiin hojjedhadhee ta'e yaadan. PhD amma ji'a ja'afa ittiin hojjetama dheen amanan. Isa hawwiitu hin ta'in, isa fantasiitu hin ta'in, ji'a sadii guutuu 100% dubbisuu, ji'a sadii guutuu yoon gattaa'ee barreessee, guyyaatti yoon peejii 5 illee barreessee, yookiin woordii 5,000 yoon barreessee, woordii 100,000 barreessuu guyyaa 20 qofaan fudhata. Guyyaa 20tti doctors of philosophy tokko barreessuu hin danda'ama kan jedhu amantii dubbii isaa teestis godhe akkuma nama laaboraatoorii keessatti waa hojjetu daqiiqaa 10 keessatti amma barreessuu danda'a sa'aatii tokko keessatti amma barreessuu danda'a isa jedhu confidence akkasii uumeera nama. Abbunti fedhe challenge gochuu danda'a. Article immoo publish gochuun sirran jiraatu yeroo PhD hojjettu. Isaan siin jedha qoy dubbichi isa dandeetti attitude isaa qabdaadha. Ani ijoollee dhalootaaf an dubbadhaa. Positive mindset, right. Mindset amma waan tokkoon sitti maqaan namaaf dhimma baasa jedhee qophiidhaan deeme gaafan biyya deeme Wallagga University gaafan naqu waan ani qopheesseef hin naqin na gaafatan. Mindset irratti waan qopheessinaan galgaluma tokko hojjedheef. Ganaa yeroo naan laannee natti himneetuun Londoniin jiru hin jenne. Wallagga University gaafan deemu amma gaafatamnaan akkuma special force waama fuudhee murtutteedhaan to'aa gochuu. Dhagaadhaanis murtutteedhaanis falaxaanis waan malleen special force jechuun rakkina meeqa keessa daamacamee warra ba'ee cabbii aduu abidda bishaan qabban waan meeqa keessa darbee rakkina sana overcome godhee resultii bu'aa wayii fiduu jechuudha. Akka kanatti maqaan qopheesseef yuunivarsiitiin barbaade dhaqee kanarratti jennaan gadi baasuu. Qophiidha qophii keetu murteessaadha. Isa sanaafan qophaa'etta miti yeroo qophooftu. Na fuuldura jira jetteetti. Wanta akkasii si fuuldura taa'ee si eeggata Dibaabaa Wallagga University waan akkasii gaafa akkasii 2019tti si gaafa jedhameetan isa yaadaan hojjedhe miti. Garuu gara fuulduraatti waan qopheessuuf akka special force tokkotti waan baay'ee kan Ambo University dhaqee amma biyya bakka barbaade dhaqee kana godhennaan
waan majiru sana fuuteti waan gootaan. Already qophaadhaati. Guuteera keessi kee. Qaama kee qopheessuu sammuudhaan murteessaan. Right. Yeroo sammuu keetiin give up gootuti mogoleen kee kun kufa. Sammuun kee kun gaafa deemi jedhu dadhabbiitu sitti dhaga'amu hamma fiixee tulluu sana irratti maal jettee luugdee irra ba'uu dandeessaan. Kana keessatti murteessa magaa dubbichi. The attitude. Kanaafanii maalan siin jedhaa dura foundationii koo kana tolchuutti murteessa. Amma ijoollee baay'een akkasitti ilaaluu qabu waa'ee barumsa yeroo jedhan nama nyaachisu maaloo miti dubbiin. Maal godhee foundationii koo tolfachuu qaba isa jedhu. Foundation degree jechuun psychology, political science, history, economics, waan adda addaa of keessaa qaba. Which means amma gaa erga foundationii tolfattee ruutii psychology deemtes already foundationii qabdaa irrumatti ijaaruudha. Yoo history barbaaddes achuma irratti ijaarta. Yoo seera barbaaddes, political sciences barbaaddes, sociology barbaaddes achuma irratti already beezii isaa hojjetteetta achuma irratti maanni gamoo jedhama fooqiin biyya afaan keenyaan. Gamoo jedhama. Tokkoffaa, lammaffaa maal jettee ittuma ijaaraa deemta jechuudha. Dura garuu foundationii isaa tolfachuudha. Bu'uura isaa jabeeffachuudha. Kanaafanii anillee BA 3 fixuudhaafan ture. Etuu gara post graduateetti hin deemin. Maalan godhee political science, philosophy, history tokko immoo combined in adda biraan immoo sociology, economics, psychology waan adda addaa of keessaa qaba. Adda biraan immoo computer science waan ol hin fakkaanne. Garuu yerootu addana naga'e simultaneously hin sittima. Kun egaa atu dubbannu simultaneously adeemaa turte wal faana oofaa turte waan kana moo isa tokko fixxee isa tokkotti dabarta turte? Ol faana sadii afurfaa arfaffaan waan adda biraa jiraan. Kana irratti immoo hojii lama sadii hojjechaa. Mee attamitti maaneej godhu gaa yeroo isa kana hin barbaade. Amma gaa sittan hima yoo dhaloonni Dibaabaati sobduudha jedhee pay slipii koo miindaa kanan ittiin argadhu kan ittiin naa kaffalamu P45 P60 kan jedhamu jira warri gibiraa kan sii kennanii waggaa sana keessatti ID koo wajjin koorsiin fudhadhe wajjin hojii maanni organization company hojjedhe wajjin ol bukkee qabee ragaa dhiyeessuu hin danda'an ijoollee dhugaa ta'uudhaaf attamitti hin time management isa jedhamu Dibaabaan ganaa jalqabuma kaaseen waaqayyo na galatu maasterii godhe. Akaakayyuu koo jalatti dubbii yerootti dhimma ba'u irriba baay'isuu dhiisuu. Halkan abidda bukkee taa'een ikkoo godoo keessa taa'ee waan ta'a bar. Yookiin kurraaziidhaan. Isuma attitude sana amala sanatu na wajjin guddatee sodaa waan jedhamu hin jiru time management. Timeen kun Robsan sa'aatiin 24 siifis anaafis biyya lafaa kanarratti ol qixuma nuu kenname. Sa'aatii 24 kana keessatti waan exceptionally warra hojjetan hin hojjetu inni kan manciisaa inni kan foqoqaa inni kan daa'imaa inni kan maal jedha. Ani hojii lama fixeen kolleejjii deeman tureen halkan 4 o'clock akka sa'aatii biyya kanaa 4 o'clock jalqabee sa'aatii 8tti fixeen 9tti kilaasii deeman. Enna kuni sacrifice preparedness of qopheessu jechuu. Egaa namni waa nyaachuu waa soonfachaa deemuun attitude akkasii develop godhachuu hin danda'u. Maaliif limitation qabdi waan tattee miti ree? Maali normaali masaatii 8-7 hojjetattee maal gootee waan kee cem godhattee jira. Ani garuu miishinichatu ituudhuman beekin baqa commitment 100% of kennu nan dadhabee irriba maaltu natti hir'atee maalootu hin ta'in kutachuu. Namni dhalooti wanti baruu qabu. Namni afaan koo kana dhaga'u. Namni kutatee muratee jennaan dhuunfaattis akka hawaasaattis bilisummaa isaa abbaatu murteeffata. Yoo kutatte
yoo muratte malee gatimmoo itti baasa jette malee uf jecha hawaa greatness yookiin wanta tokkorra bilisa taate higher achievement bira ga'uun himata san ta'u. Akaakayyuu kootu waan nutti hime. Biyyi hawween hin jijjiiramtu ijoollee ku cimaa jabaadhaa barumsa keessanitti hojiitti cimaa isa jedhu hadha akkasiina keessa kaa'e. Hawaasas haa ta'u, dhuunfaattis haa ta'u, maatiis haa ta'u, attitude akkasii nama barbaachisa. Preparedness to pay the price, to sacrifice. Egaa sacrificing kuni waggaa 100 miti. Waggaa 5 itti ciccite sacrifice goote bu'aa tokko establish godhachuu dandeessan. Yookiin immoo waggaa 40-50 umurii kee keessatti foqoqaa daa'ima hafta. Attitude akkasii akka baratuun barbaadan. Morodoon jedhu isa keessa isaa isa ilaalcha the attitude. Inni kaani secondary dha. Amala isaa mijeeffate namni attitude isaa mijeeffate etuun dhukkubsadhu lafa hojii fada qaba. Hirma naafu waan makka qaanii natti fakkaata tureen. Hojii afuusa sobanii na dhukkubee mata akkas ta'e maal jedhan kun waan makka kayyuun kun argu waan ana ummata koo biyya koo salphise maatii koo salphise warra amilii warra aluun koo salphise warra amumaa salphise akkasitti natti dhaga'aman har'allee maali ilmi Tasfaayee kanaa kana taate isa jedhamutu keessa kooti luugama ta'e adabanaa ta'e nakaa karaa koorraa tiraakii koorraa akkan hin maqne akkan hin dabne akka wanta gadhe waan salphinaa keessa hin lenne kan na adabu ulfina ummata keef maatii keef hawaasa keef qomoo keef qabdu kanatu adaba sitti huumaan akkati gadheen taane waan salphinaa keessa akka lenne waan qaanii keessa akka lenne kuni baay'ee murteessaadha. Kanaaf dubbii attitude mijeessuudhaan morodoon jedhu dhaloota yoo akkuma nasamman siin jedhe baddeessa goozuufaa kanarratti burraaqaa guddadhe academic environment kana keessa burraaquun koo kun attitude isaa hadhaadhaan onneedhaan itti lixuu itti cichuu seexaa qabaachuu isa kana. Kun barbaachisaa murteessaadha galma guddaadhaaf nama wanta akka fuel petroleum akka nadaajiitti ta'ee kan si waanii godhu akka misaayilii kan si dhukaasee fagoo si deemsisuu danda'u wantoota sana inni material world waa'ee horii waa'ee adda addaa wanta muddamma adda addaa jiru kun jarri kun secondaryidha. Kutachuudha dubbiin hadhaa qabaachuu attitude inni jedhamu sana hadhaa sana onnee sana amilee sana seexaa sana ilaala. Seexaan sun jiraannaan raacitii keeti waan xiqqootu bukaa'ee ongochiisii ta'an. Dhaloonni akkasitti mindset akkasiitiin ijaaramee hin ga'a. Waan ma fedhe challenge fedhe keessa darbee ga'uu danda'a galma isaa bakkaan ga'achuu danda'a. Therefore kanaaf wantatti kana hunduma namaatti akkasittan moroodhaan gaafa nama waan godhu. Siif galma kee gidduu attitude keetu murteessaadha. Attitude kee kun seexaan qabdu taanaan ufitti amantaan qabdu taanaan nan kaffala waan narraa barbaachisu yoon jettu ta'e yoo sodaattuu taate yoo of shakkita ta'e hin ta'u etuudhuma warqee si jala akkatti si jala afaniyyuu etu warqee kuntaala meeqa kiiloo meeqa sii kennaniyyuu bakka tokko ga'uu hin danda'u. Maaliif dubbii seexaa sanaatiin namni obsaan itti cichuun akkasitti galma ga'uu danda'a. Kanaaf isa demoralize nama godhan sana ani qilleensa malee na keessa waan lixume callo edee na bira darba malee bakka hin qabu. Maaliif ani bakka ana of shakkisiisu hin qabu of keessaa siistama koo keessa hin jiru eessayyuu kaa'uu hin dandeessu. Kun qabxii guddaadha. Qabxii makan irratti akkati jabeessitee waan nutti himtuun iyyuu barbaaden.
Haasaa kee keessatti bu'uurri the art of writing and communication waan jedhu nutti dubbattee jirta. The art of speaking and writing. Speaking and writing kan jedhu nutti dubbattee jirta. Asirratti namootni hamilee nama buusanii sinqunnamni hoo jedhee yeroon si gaafadhu ani association akkasiin qabu jette. Ammas waa'ee masaa waa'ee namoota amma kun qabxii guddaadha. Namootni baay'ee waa hojjechuuf murteeffatanii ka'aniitu namoota isaan busheessu mogolee isaanii busheessutu karaa irratti itti dhufa yookaan hiriyaa badu yookaan oolmaa badaniitu iddoo yaadan hin ga'in hafu ijoolleen keenya baay'een. Amma kun qabxii guddaadha. Meesa kanarratti jabeessitu nutti. Karaa tokko tokko namoota siin morman jiraachuun isaanii gaariidha. Akkati guddattu si godhaa, chaalenjii sii kennaa, cimsee keessaa si baasaa jedhu. Karaa gara biraa immoo namootni hamilee si buusan, hamilee kee dadhabsu, humna ittiin waan biraa hojjettu, enerjii kee muxuut godhanii si keessaa fixu. Kanaaf irraa fagaachuun gaariidha. Mee isa kam nu gorsitaa? Jecha warra Eeshiyaa tokkotu jira. Atuntu dubbisa nootii fudhadhu. Kunoo qabachaan jira. Give a dog 2 inch. A monkey 6 inch. For a fool 100,000 miles. And more million miles in Iran. Give a dog 2 inch. Yo inchi lama ofirraa fageessite sinciniintu jechuudha sareen. Jaljettiin immoo 6 inch irraa caalaa sittuu taaluu hin dandeessu. For a fool, a million miles is not enough in jedhan immoo. Innoveetii gochuu ofittiin butuu. Beekuu qofaatu hin ta'in innoveetii gochuu immoo itti dabaluu barbaachisa beekumsa irratti. Ani immoo maalan jedhee bareechee give a dog 2 inch, a monkey 6 inch, for a fool, a million miles is not enough in jedhe. Ani fuulota kana miliyoon maali maqaa ta'eef saayitii isaanii keessa sin jiru nasin arganii natti sin siqanii fagoodhaan. Maaliif to keep my sanity, to keep an ofii kooti waan ta'u waan tokkoon sitti hima. Yeroo tokkotti gaafan of danda'ee ofii kootiin jiraadhu ijoollee 5 taane mana tokko keessa jiraanna turre. Biildingii tokko keessa. Ani kutaama tokkittiin qaba, isaanis tokkittii qabu, garuu waan kitchen, toilet, bathroom, shower, waan akkas akkasii sheerii goona. Amma mucaa habashaa tokkotu ture, ijoollee warri kaan Somaaleedha. Akka jedhani warri Somaalee, majnuun jedhu, maraatuudha. Inni habashaan kunis maraatuudha. Warri ijoolleen Somaalee kunis maal jennaa yeroo isaan Siin jedhu? Ani mana sana keessa mana xiqqoo siree qofaa waan xiqqoo mana geessu keessatti amma godoo ishee biyya jirtu sana keessatti achi keessa taa'in halkan guutuu taayippii gochaa bulaa isaanii caatii qama'uu hirriba isaanii tumuu maal jedhu. Yeroon hojii 2-3 fixee yuunivarsiitii bakka 2-3 ga'ee deebi'u isaan mana keessa taa'anii gaafa bilbilan hin sobu I was busy maaloo jedhu akkasiin jedhe dhaqee warra quraanaan quraanni keessan kun soba sin barsiisaa hinnaan astoofarallaa jedhan innaas habashaa bira dhaqeen macaa quddisiin kun soba sin barsiisaa maa sobdu maal taataniin jedhe waaqunti maal isiniin jedha waa tokko callee cabaatuu lafaan fuudhiin biiziidha yeroo itti ammoo waaqunti maal isiniin jedhaan jedhe ati maraatuudha Abdine maalodha booddee amma gamaratummaa jedheetan ijoollee kana keessaati warri 2 kan hojii jalqabaa kaampaanii tokkotti nageessanii hojiin hojjenna sa'aatii 2 galgala sa'aatii 2 hojjedha isheerraa jalqabee suutatti jechaa itti guddachaa deeme. Amma kan jedhe ijoollee kanaan inuma argitu waan ta'uu danda'uun jedhe koorsiin digriin jalqabe kun waggaa 7 fudhata tureen waggaa 3 keessatti fixeen isa tokko graduationii koo fuudhee dhaqe innaa hin boo'e
ati maraatuudha, ati maaloodha. Ani laa gatii isa kaffaluu jedhamu sanan sitti hima. Yeroo isaan rafanii hirriba koo sanarraa maal godheetan etuudhumanii gadi hin ciisin immoo sa'aatiin hojii natti ga'a. Ganama barii halkan 4 o'clock. Atamma isaa 4 o'clock jechuun ji'a tokko ji'a lama hojjedhe miti. Gara waggaa 10 kan ta'u ganama. Isa sana hojjechaa fandii gochuun qaba. Saantima tokko namni barumsa koo naa kennu hin jiru. Kiraayii manaa kaffaluuf, tiraanspoortiidhaaf, waan adda addaatiif isarratti immoo laayibirarii hojjetachaa. Isa gara fuulduraatti immoo yoo waaqayyo na gargaare biyya koo dhaqeen immoo Center of Excellence yookiin University waa tokko nan bana isa jedhu immoo isa immoo suuta waa itti waan godhachaa. Amma gaa gurbaan kuni Ndaun jalqabuma yoon sitti mee gurbaan kuni kan birrii 50 liqeessee fallaana maaloo waan adda addaa bitadhee kan ittiin jireenya jalqabe. Gurbaan ani graduation koo fuudhee dhaqe. Amma gaa yeroon graduation fuudhee dhaqu waa lama immoo hin finneen simultaneous hojjechaan ture. Waa sadiin hojjechaa ture walitti. Isa tokkoof gaafan fuudhee dhaqu kun dhugumayyuu maraa ati nu keessaan dhaladne ati wantoota sana Afrikaanoo naan jedhuun Afrikaanoo miti ati Afrikaanoo miti kuhaaja naan jedhu kuhaaja jechuun adii jechuudha. Kuhaaja naan jedhu ijoollee Somaalii hundumti isaanii nama ishaanis isaanirraa baree haloo kuhaaja naan jedhu. Kuhaaja jechuun ati nu miti warra waanidha ati maraatuudhas nu keessas miti jedhu maaliifi ani isaan ijjiin kolfaas maal jechaas waanii tokko keessaa waan nyaatanis walii waanii ta'as garuu commitmentiin koo kun dubbiidhuma sitti mesanaa abala kamuruudha dubbiin maaliif irriban baay'isinaa isa jedhamu sanatu jira sacrifice gochuun akka barbaachisaa ta'e natti himameera sirriitti itti soqameera sirriitti morodameera value isaa bareera godoo keessatti ni halkanii abidda bukkee abiddi xaaxaa hamman kifilii 8 elektirikii argeen beeku man dooktara iyyuu argeen beeku direesarii malee ani neersii iyyuu argeen beeku madaad moo miilli nama daallee direesariidha kan adda garuu ka'umsi sun gadi nan qabne confidence koo ani confidence dhuma leenca qeerransaatu na keessa jira wanta powerful ta'e dubbii sodaachuu hin qabuutu akaakayyuun kun waan nutti mejjiraan referensiidha etummaa warri guddatu kun maanguddoo isaa kanarraa waan dhaga'u iddoo kennaa fi guddate waan baay'ee bu'aa baay'ee irraa buufata kanaafan dubbadhaan hin danda'u isa jedhu hin qabu san attamitti akka jettu sin dhalan gusaa miti nuun jiraan maal kan jennu waaqayyo ulfina guddaa kennee kan uume isinii uumama hundaa caalaa waaqa gaditti aangoo guddaa kan qabu isin bakka barbaaddan ga'uu dandeessu isa jedhu sana. Isaatu dubbiidhaan akka ani hin barre obboleessu. Amma tu harki wallaggaa ammaareenatti kennee silaa yoona nyaadhee balleessee ittiin baala gaa'ee badeera. Gorsi sun garuu gorsa amilee hadhaana keessatti onneena keessatti horate kutachuuf murachuuf sodaa malee argita kanaafi horiin qabu akkasan ta'e maaloo waan tokkon sitti hima anammatuudhuma waraqata na dhowwatanii biyya kanaan ari'an digrii 2-3 buut godheen deemaadha sammuu koo keessa kan jiru yoo ingiliziin deemedhanii yoo wayyaa korreenallaa baaftee qullaa koo kana deemette waa 2-3 tokko buut godhee jennaan bakka hin barbaadetti ittiin habala kamuruu danda'a jedhuun murteeffadhe. Barumsa kee beekumsa kee sammuu kee keessaan fudhatan. Isa saamichatti nam'en jaljeessa boqqollootti nam'en ta'an waa'ee barumsaa. Qulqullummaa sitti waan barbaade jiru jaljeessa boqqollootti nam'en kitaaba kana sakatta'u yuunivarsiitiin immoo by the way kaardiin barbaadu calmattee lixxee bakka barbaadde jettee waa dubbisuu dandeessa yuunivarsiitii keessas kolleejiis. Namni karra sitti cufu hin jiru ammallee cuccufameera dubbiin waan terrorizimii waan baay'atee fi kaardii automated ta'edha. Durbanaan ma ture
barataa ma fakkaattee lixxee bakka barbaaddettee waa bolqaa oltaan. Innaa kana oolmaan koo kanaaf association matter jedhama. Hiriyaa oolmaa ofii. Dubbii kana murteeffachuun galma kee murteessaadha. Nama hin taane, nama galma hin qabne, nama goolii hin qabne wajjin oolta taanaan, nama yeroo kee balleessu, humna kee balleessu, horii kee balleessu wajjin oolta taanaan bakka gaarii hin nattu. Kanaaf give a dog 2 inch, a monkey 6 inch for a fool, a million mile is not enough. Amma ijoolleen sitti himu kana warra wajjin jiraachaa ture kana keessaa hamma har'aatti dhiiraaf dubartii adda baasanii dubbachuu kan hin dandeenye jira. Then coming, she is coming jedhu dhiiraan. Afaanatti illee siin jedha. An akka mucaa xiqqoo tokkotti har'alle. Softweeriin qaba waan koo kompiitara koo keessaa kilik godheen pronunciation elocution training of godha. Dubbii kana qulqulleessee yaada kana dhiyeessuudhaaf namoota gurguddaa biratti yeroo inni yaadu wanta quubsaa ta'e, wanta standardii gaarii qabu, excellency sanaaf har'allee akka mucaa xiqqoo daa'imaatti taa'een of leenjisa. Beekaa kanan hojjedhee ammanan beekaa kan jedhu hin jiru na bira. Ani manuma barumsaa waan naqee natti hin fakkaatu. Ganaa kolleejii fa'aa dhaqeen gara yuunivarsiitii fa'aa waan an deemu fiilingii akkasii malee kana ta'aa maaloodhaa isa jedhu fantasii akkasii of keessaa hin qabu. Yeroo hunda akka waraqaa qulqulluu kanaattiin of ilaala. Dibaabaa kaleessarra maal argite isa jedhuun of gaafadha. Maal goote? Hubannoon kee, ilaalchi kee, understandingii ati qabdu maali isa jedhu of upgrade of gochuu itti moor soquu waan koo kana moor moroduu halkan guutuu taa'ee maaliif attitude sanatu barbaachisaadha. Excellence inni jedhamu by the way baay'ee qabaatteef xiqqoo qabaatteef qabaachuu dhabuudhaan miti dubbiin. Qabeenyaa guddaan namni tokko kan inni itti yaaddachuu qabu keessa isaa maaltu jira isa jedhu. Dubbii waa'ee amilee confidence, self-belief. Jecha tokkotu jira. If you believe, you have completed 50% of your journey jedhamaan. Waa tokkotti amantee jennaan harka 50 dhibbantaa keessaa adeemsa kee journey kee kana complete gooteette jedhama. Ani kan nama dhibu of jajuufan sitti mamiti dhugaadhuman dubbadha keessa kootiin dubbadha. Yeroo namni amma barataa yeroo tokko jedhanii jalqaban 51 jedha. Jalqabi koo 50 fixeera. University by the way waan tokkon sitti hima. Amma amala ijoollee isaa ijoolleen amma har'a ijoolleen jabana kana fixeera maaloodhaa jedhu afaan akkasii hin beekne. Ani waggaa guutuu hirman dabarataa, waggaa guutuu barsiisaa, waggaa guutuu gorsaa, waggaa guutuu mentorii, waggaa guutuu waanumallee fixeera maal ta'e amma waan tokkon sitti hima. Amalan fudhadhee guddadhe sanarraa waan dhufeen sitti hima. Gaafa yuunivarsiitiin cufamu ani yuunivarsiitiin cufameera jedhee faraggaxaan deema miti. Nan hojjedhaa hojii mindaa argachuuf. Garuu sittan hima haa jennu akka dhaloota irraa baratuufan sitti hima kana. Gaafa first year fixu first year iyyuu dhiise. First etuudhuma koorsiin galmaayin waa'ee koorsii sanaa qoradhee waan meeqa olitti coradhee qixaa'een deemaan. Gaafan first year fixu saamara kana ji'a 3 walakkaa gara ji'a 4 kan ta'u haa jennu June, July, August, September. Yuunivarsiitiin tokko tokko October jalqaba irratti jalqabaa. June, July, August, September ji'a 4 miti. Ji'a 4 koorsota secondary koorsiin ani yuunivarsiitii daddaa dhaqee baradhe kana keessatti bakka 3tti hiramu. Tokko core jedhama. Hundumti barataan kan keessaa exempted ta'uu hin dandeenye. Ana qofa isayyuu dibaabaan tamitti qaxaleen akka goote isa jedhu nani madhalootatti. Of jajuudhaan miti akkatti
hadhaa qabattee dhirri waan taatuuf hangadi barbaada. Mincireen qabdanidha akaakayyoon koo. Koor koorseedhama. Isa taanee designate course jedhama. Designate koor jechuun koorii yoo 5 ta'e 24 keessaa yookiin 10 yoo ta'e 10 sana barataa hundumatu fudhata. Designate jechuun immoo waan 10 lafa kaa'aniiti achi keessaa 4 yookiin 5 waan akkasii filatta. Egaa 10 sana keessaa barataa waan adda addaa filataa hundumti keenya waan gosa tokko filanna miti. Sadaffaan immoo optional jedhama. Ajennu atamma economics baratta. Economics etu barattu management degree keessa koorsii jiru dhattee fudhachuu dandeessa. Rakkina hin qabu. Yookiin waan tourism, hotel and tourism, yookiin human resource strategy, yookiin strategic human resource management, yookiin waan tokko wanta degree kee programii kee kana keessaa ala ta'e optionii fudhachuu dandeessa. Gosa akka sadiitti lafa kaa'amee jira. Amma gadibee maal gooti gaafa first year dhumu isa secondary tokko isaa dhaqee course bookletotatu jira. Hajennu international political economics, yookiin international relations, yookiin international law. Jaroota kana booklet isaa kana hunda isaa guurradheen sassaabadhee deemaan. Ji'a 4 guutuu the key reading leesonota lectureota kennamu isa jalatti immoo isatti dubbiftee itti qophaa'ee dhattu sana sakatta'ee murmuree maal godhee qixaa'ee qophaa'een satattedee secondary gaafa jalqabu gaafa nollitu ani profeesara tokko wajjin we talk same level. Qophii akaakayyuu takkedhe waan isiniif taa'uuf hin taa'inaa jedha ture. Na eeggatao ji'a 4 guutuu callatti balleessitee dhufti ijoollee isheen kan faraggattee siifachi deemtee. Ani qophaa'ee itti qixaa'een deemu. Isa immoo haasoof taati. Gaafan BA hojjedhu koorsii isaa M levelii faan fudhadhaan naqee. Nan kaffala maqaa ta'e namni rakkina sitti fidu hin jiru. Gaafati naa gargaaraa waa naa kennaa jettu si qabatu. Gaafa waa kaffaltu burraaquu dandeessa akkuma boojjii sana. Ishee malattii sana argadheetan etuun BA jedhu isa M level master's degree level jiru sana boot keessaa godhee as godhadha. Gaafani master's itti ce'u already gombisaa koo keessaa waa qabaan gaanii koo keessa waa jira. Isarratti waatti biildi godhaan. Etuun BA fitin waa'ee PhD faan koo taa'e nootti hojjetadhaaman. First year, first semester etuun kolleejii faa taa'een kun isa PhD dhaaf taa'eetan jala sararee fotokoppii kaasee fooldarii keessa kaa'a. Kuni attituudicha malee dibaabaa wanta amriin dhufee waa tokko lafa bashamee waan akkasii miti. Kanaafan dubbii attitude jedhamu sana maal fudhatteetii baata gadi adeemsa keef galma keef hawaasas ta'e dhuunfaattis ta'e maatiis ta'e waan fedhettis ta'e dhaabas ta'e waanuma fedhellatti at any level attitude nuuni qabnu murteessaadha. Amma kuni prior taa'amee lectureanaa kennameetu hin ta'in waan akaakayyuun koo abbaan koo akkoon koo ummati koo waan achi keessaa na hidhachiisan sanatu qophiitu jira jechuudha. Amma waan an sitti hime keessaa yoroon first year fixee isa secondary saamara ji'a 3 guutuu sakatta'ee bulleessee tumee qulleessee bata'ee daakee qexaa'ee dhaquu yookiin keekii strawberry keekii hojjechuu yookiin carrot cake yookiin avocado cake strawberry keekii hojjechuu qixaatu eeggata malee ganaa maal avocado isaan dhaqee argadhaa strawberry isaan fidaa daakuu isaan fidaa qophaa isaatu de qophooftuudha moon jedhan dhalootaan qophaadha moo baajjajjuu moo itti callattee deemtuun jedha ijoolleedhaan maal abbaa kee fudhattee dhufteen jedhaan yeroo yuunivarsiitii argu. Maal qophooftee dhufte maal waama doofaa
jalmatti bututtuu wayita maal abbaa kee maaltu attam hadhaa maalis keessa jiraan. Maal qophooftee dhufte maaltu na dura jira jettee adamoo kana dhufte waa qarattee dhufte gajamoodha moo buttoo qabdamoo qottoo qabdamoo haaduudha moo maal qopheeffattee dhufte hin jira ijoolleedhaan. Bakka yeroo sanatti jijjiiramni jalqabama. Wayyoo jedhuun. Ani ijoolleen biyya adda addaatii dhufan baay'een dhugaa Waaqayyo birattan sitti himaa yaa nama nana Dibaabaa. Etuun sin argin bineensa miila lamaan deemuun ture nama na goote kan jedhantu jira. Waaqayyo na galatu of jajuufan sitti hima miti feedbackii dhuman dhageen sitti hima. Akkas ta'uu qabna. Hundumti keenya akkas ta'uu dandeenya. Nama moroduu hin dandeenye. Hundumti keenya guca walii ta'uu dandeenya. Hundumti keenya etuu gaarummaadhaan amala gaariitiin wal tajaajillee waan akkasii gochuu dandeenya. Kanaaf isa waan isinii taa'uu fi teessanii tamitti hedduu doofaadha isa jedhu sanatu application isaati gaa gorsa wisdomii akkoon kee akaakayyuun kee hawaasa kee keessa argatte kana eessatti apply goota isa jedhu amma ni boojjitan dhagaye kunoo London keessa taa'ee wisdomii sanan apply godhe qophaatu jira jechuudha wanta agalgilii jedhamu sanan qaba jechuudha. Gaafan banuu faffatochi keessa jiru fudhadhee ta'uu afaan kaawwadha jechuudha. Gorsa sana. Argita? Amma ijoollee baay'een gaafa barumsi jalqabu uwwadu wayyoo eessaan kana argadha maaloodha asiifachi warra fiigu. Ani dhibeen kan harka koo akka godhadhee tan eega waan namni wanta ajajamni kennamu amma gaafa isa waan ifan sitti maal gaafa koorsiin guraan dhagee hin beekne gaafa Professor dhufee waa jalqabu calluma dheen dhaggeeffadhee gaafa chaanaaliin koo banamu gaafa secondii daqiiqa sana kaasee I think we got someone special here. Namni kun baay'ee nu gargaara barsiisonni dhaqa Dibaabaa gaafadhaa jedhanii ijoollee yeroo ergantu jira yeroo baay'een. Classmate isaaniiti man just stick to him. This man has something waatu jira deema maaliifi baay'ee qabxii gurguddaa nuu kaaste onnee godhachuu hadhaa godhachuutu kan godha malee qabaachuu dhabuu iyyuma maaloo waan adda addaati miti isiin jechuu kootiif. Guddaa galatoomi qabxii guddaa nuu kaaste sa'aatiin keenya sa'aatii tokko caalaa adeemne baay'ee kana caalaa adeemuu hin dandeenyu garuu dhaggeeffattoota keenyatti waan inni himu tokko qophii Dibaabaa wajjin dhiyeessinu kana walitti aansee kan dhiyaatu malee har'aan kan raawwatu miti. Gorsi kun dargaggoota keenyaaf waan baay'ee barbaachisaadha. Dargaggoota duwwaa miti ijoollee nama guddaaf gorsa barbaachisudha. Barnooti hegeree keenya eegateeti waa'ee barnootaa irratti gorsa argachuun nuuf ta'a. Akkuma jalqaba irratti isinitti hime Dibaabaan lectureedha University Metropolitan University London keessatti public speakeridha. Iddoo garagaraatti walgahii garagaraa konferansii garagaraa irratti lecturii kennuudhaan beekama. Osaafaa irratti dhimma Oromoo laalchisee waan baay'ee hojjeteera. Yeroo garagaraatti dubbataa ture. Dhaloota qaruu irratti mentoriidha. Namootni biyya garagaraa dhufanii isa biratti hin baratu gorsa kenna. Amma immoo asirratti afaan keenyaan akka nuu galutti dargaggoota keenyaaf ijoollota keenyaaf nama guddaaf ijoolleef gorsa ta'u asirratti nuu kennuudhaaf dhufe guyyaa har'aa gaa waan gurguddaa baay'ee nuu kaasee waa'ee attitude yookaan immoo yaada sammuu keenyaa waa'ee qophii waa'ee kutannaa waa'ee oolmaa keenyaa lafa nuun oollu nama nu wajjin oollu akka inni murteessu akkasumas immoo fayyadama yeroo irratti kaasee waan baay'ee nutti dubbate waa'ee sodaa namni sodaa qabu baay'ee tarkaanfachuu kan dandeenyeef sodaaf keessaa rukunnaan garuu lafa dheeraa akka deemnu nuu kaase dhimma guddaa sila ati nuu tuqxe tokkotu jira Center of Excellence biyya keenya keessatti dhaabuudhaaf qophii irra jira waan hojjechaa jirutu jira jettee kaasteetta Wallagga University fa'aa wajjin yuniversitota baay'ee biyya keenya keessa jiranii wajjin hariiroo uumuudhaan waa hojjechuuf akka yaalaa jirtuun hubadha. Isa kana gabaabsi nutti miti bal'ina isa kana yeroo biraatti deebina. Garuu gabaabsimee namootni akka gaaffiitti nuufneef maa'inne Center of Excellence irratti hojjetaa jirtu
gama kanaan maal gochuudhaaf yaalaa jirtaa isa jedhu kana gabaabsi nutti miti sagantaa keenya guyyaa irraa golobna. Galatoomi ani 2019 yeroo lama biyya deemee university kan mootummaa 6 waliin ga'een dhufee private immoo university lama mana barumsaa tokko immoo mana barumsaa Finfinnee keessa ta'ee kan ijoollee Oromootti baratan barsiisota leenjiseeraaf. Maalan argee durumayyuu waan yaaduudha qopheessee lafa kaa'eera wantichi. Dubbiin Center of Excellence kuni barsiisota warra responsibility leaderota managerota warra in the education health wanta institution adda addaa keessatti waan godhan kana morodu at least graduate level morodanii effective leader effective manager effective teacher waan akkasii akka ta'an center akkasii isarraa immoo gara university waaqayyo na gargaare immoo gara university guddisee university beekamaa Cambridge Oxford fa Harvard fa tuffachiisu nan dhaaba jedheen akkuma barumsichatti amanee ka'een kanaafis kutadheen ka'een. Jireenya koo keessatti handhuura Oromiyaa keessatti Center of Excellence namni biyya lafaarraa dhaquudhaaf hawwitu nan establish nan godhe jedheen. Maaliif already Dibaabaa brandiidhati jedhanii natti maniiru. Warri mentora na godhes warri na guddise. Intellectually warri na morodee you are a brand already. At credential ke kaasetta uni wama professional barbada finne ijollummaa keetti credential ke establish godhatteetta. You overhaul once keessa jirus attitude ke kunis wanted waa gootu kunis kununti influence impact guddaa namatti uuma dhalootaaf for humanity. Kanaaf brandi wanta keessatti barsiisota gargaaru warra university geggeessan kana university leaders education sector directorota barsiisota warra kana morodu professionally akkasaan brilliant professional akka ta'an effectively bakka jiran sanatti guca gaarii akka ta'an isa sana gochuudha wanti itti xiyyeeffannaan Center of Excellence kun. Warra gara fuulduratti biyya bushuleen institutionii bushan illee qopheessuu itti soqanii morodanii qopheessuu kanarratti xiyyeeffata. Kanammoo waan gosa adda addaatiin professionalism, work ethics, leadership, management, understanding adda addaatiin wanta kanatti waan gochuudha. Wanti isaa waraqaa irratti hojjetamee jira. Yeroon jalqaba biyya deeme takkalaa uumaa argachuudhaaf yaaleen ture. Asuma tun hin deemin bilbilee fiinnaan projektii kee fudhadhuuti kottuu olijjin ol ilaalaa haasofnaa jedhee yeroo baay'ee dhaqee nan dhabee bilbilaanis waan ta'uu hin dandeenye. Waaqayyo yeroo isaatti immoo hin godha. Ani waa'ee dhalootaa malee waa'ee Dibaabaa of keessa waan tokko waan mataa kootii waan hin ta'u. Ofii koo dhukkubsachuu, ofii kootii maal ta'uu isa maal jechuu peenii isa kan kootii sadda biraatti kan inni waan ta'uu barbaadu. Maaliifi hin danda'ama. Namarratti hojjechuun hojii guddaadha. Institutioniin hawaasi biyyi maatiinis kan guddatu nama qophaa, nama amallisaa gaarii, nama dandeettii gaarii qabu, nama amala gaarii qabu, nama arjummaa qabu, nama jaalala dhala namaaf qabu, nama ulfina dhala namaaf qabu, nama gajjedhee nama tajaajilu malee isa boquu nama cabsu miti. Isa namaaf badhaadhina, guddina, gammachuu, waan gaarii qabbana namaa fidu isa akkasii irratti hojjechuudha. Kun immoo namatu godha. Kan balleessus, kan tolchus, kan cabsus, kan isa kufe kaasus, kan namarra ejjetu, kan boquu nama cabsus, kan gaarii hojjetus, kan kennus, kan nama guddisus, kan gaarii godhus, kan hawaasaa fi waan gaarii fidus
namuma quality namaatu murteessa, quality namaarratti hojjechuu, amala namaarratti seexaatti horachuu, gaarummaa kana sanyii gaarii facaasuu, dhaabuu, itti soquu, itti ramachuu kana waan dhalootaati professionaalota ummata koo biyya koof qopheessuudha waan inni irratti xiyyeeffate. Dibaabaa guddaan si galateeffadhaa Profeesaraa barsiisaa University of London Metropolitan University keessaa gorsaa mentorii personal development irratti baay'ee kan hojjetu public speaker waan baay'ee jechuu dandeenya waa'ee har'a immoo kunoo yeroo keessa dhiphaa keessaatiin ulaattee har'a miidiyaa kanarratti akkasumas immoo dhaggeeffattoota reediyoo Oroongeelaaf ibsa bal'aa gorsa bal'aa dhaloota irraatii waa argatu waa nyaatu waan ulaatteef guddaan si galateeffadhaa. Akkuma sila dubbadhee sagantaan kun kanaan kan raawwatu tun ta'in barsiisa keessa namaa dammaqsu jabeessu motivate nama godhu inspire nama godhu yeroodhaa gara yerootti kan walitti aansee dhiyaatu Dibaabaa wajjin qabannee isinii dhiyeessina. Isa kanaa Dibaabaan illee waadaa naa galee jira. Egaa maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddaan si galateeffadhaa Dibaabaa naa ulfaadhu. Atis ulfaadhu ummata ofii tajaajiluun kabaja guddaadha, ulfina guddaadha. Anaaf waan akkasii na gammachiisu kana caalaa hin qabu. Wanta qoricha guddaadha anaaf keessa kootiif. Amala of tajaajiluu, walii dhimmuu, walii dirmachuu, walii yaaduu isa jedhu kana aadaa kana akka inni nu baay'atu, akka inni itti soqanne, akka inni nu lasiisu kanumaan waan ta'u ulfaadhotis na waan ta'uuf yeroo barbaaddetti na waan ta'uu dandeessaa. Namni na dhaga'u kun yoo tajaajila Dibaabaa barbaada ta'e at any time Facebook koorra dhaqee bilbila koos argachuu danda'a. Emailiin koos jira Dibaabaa Amilii jedha. Facebookiin koo detailiin koo achirra jira. Yookiin immoo isinis quunnamee argachuu danda'a. Ani as taa'ee biyya barbaadetti nama mentora gochuu, itti soquu, itti moroduu Waaqayyoo blessing akkasiinaa kennee kana gochuudhaaf maaliif yeroo koo kanan itti dhimma ba'a gaafa Waaqayyo na waamuun beeku. Amaanaatu na bira jira. Amaanaa natti kenne Waaqayyo. Dibaabaa irra taa'i, irra rafii yookiin immoo girgiddaa irratti laxxafadhuuti wanta itti of argisiisuu ishee show ofiidhaaf itoo hin ta'in amaanaa Waaqayyo narra kaa'etu jira. Amaanaa dhalootaa, amaanaa dhala namaa, gaarii hojjechuu, guca gaarii ta'uu, jireenya namaa mi'eessuu, ashaboo ta'uu. Kanaaf namni gurri na dhaga'e yoo waa dhageessan na eebbisaa, Waaqayyoon na galateeffadhaa. Yoo tajaajila koo barbaaddan immoo anytime na quunnamuu dandeessu. Kitaabaanis, gorsaanis waan fedhetti namni ollole yoo jiraate illee ani treeneriidha by the way mediatorotaaf warra nagaa buusuuf leenjisaadhaan warra nagaa buusuu qofaatu hin ta'in leenjisaadha. Waan ta'e illee akkatti nagaa buusan Waaqayyo eebbasaas naa kenneera. Waliigaltee akkatti fidatan karaa ofii mijeeffatanii galma ofiitiif akkatti ga'uu danda'amu waan adda addaa gorsas haa ta'u. Ani saantima tokko waan namarraa barbaadu miindaan koo Waaqa bira jira. Waaqayyo na galatu. Waaqayyo na gargaaree amaanaa kana na bira kaa'eera. Amaanaa kana immoo yoom akka inni na waamuun beeku Waaqayyo. Kanaaf har'uma ofirraa dabarsuun barbaada. Keessa kootii oollachaan hojjedhan yeroon hojjedhu. Maaliif waan Rabbi na bira kaa'e, Waaqayyo na bira kaa'e dabarsuun qaba dhala namaaf. Bu'aa buusuun qaba, facaasuun qaba. Kana jedheen amanaa ulfaadhu. Namni tajaajila koo barbaadan ani garbicha keessan, mucaa keessan, obboleessa keessan, haadhoo keessan anytime anywhere biyya barbaadan teessanii isin tajaajiluu nan danda'a. Waaqayyo na galatu. Waan na bira jiru kan keessan. Kan keessan sanyiin na bira jiru waan kan keessaniiti facaafachuu dandeessu. Dilbii galfachuu dandeessu. Eebba kun eebba kana dabarsuun barbaada. Isa argattan immoo isinis akkasuma dabarsitu, akkasumatti wal tajaajilaa, dhimma walii baasaa, walii dhimmamaa, gaarummaa walitti argisiisaa, arjummaadhaan jireenya gaarii waan gaarii itti baana jedheen amanaa ulfaadhu.
Guddaa galatoome egaa dargaggootni keessumaatii waa'ee barumsaa yaadaa jirtan yuunivarsiitii jooyin gochuudhaaf karoorfattanii jirtan yookaan immoo kan karaan isinitti dimismisaa'e gorsa kan barbaaddan ilaa waan horiidhaan hin argamne tokkotu tola isinii dhufe jechuudha. Kanaafi qunnamaa nama kanaa barumsa guddaa gorsa guddaa irraatii argattu namootni baay'een isa bira dhufanii barumsa gorsa baay'ee argatu hojii isaatii ilaasa kanaaf waamicha gochaa jira. Tola kottaa tajaajilamaa isiniin jechaa jira. Isa kan akkasiin gootan nan amana. Egaa har'uma kana gorsa guddaadhaaf barumsa guddaadha kan Dibaabaan nuu kenne. Inni kun mataan isaa kan nama bira ga'uuf sagantaa kana share godhaa, subscribe godhaa immoo chaanalii keenya irratti YouTube irra keenya irra deemtanii Robsan Makkoo jedhaa subscribe yoo gootan wanta nuun achirratti maxxansinu argachuu dandeessu. Akkasumas immoo reediyoo warra Wangeelaa kana follow like godhaa. Chaanalii haaraa immoo bannee jirra. Arri miidiyaa kan jedhu. Fuula Facebook ar media jedhu san immoo dhaqaatii follow godhaa, subscribe godhaa wanta nuun asirratti maxxansinu yeroo hundumaan argattu. Egaa torbee immoo sagantaa biraadhaan walitti dhufnaa guyyaa har'aa sagantaa ta'etti akkasin eebbifamtan barumsallee akkasin irraa argattan abdii guddaa qabna. Dibaabaa wajjin nagaatti nu turaa jennee nagaa isinitti dhaabnaa daawwattoota keenya eebbifamaa yeroo eebbaa qabaadhaa.